dura qabu isaa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristiyaanaatiin haa dhaga'u jedha. Isa mo'eef muka ija isaa nyaatanii jiraatan isa jannata Waaqayyoo keessaa jirutti nyaachuu nan kennaaf kan jedhudha jedheetu dubbata. Mo'uu mata duree jedhu walii wajjiniin ilaalla. Mo'uu wajjiniin ilaalla. Kanaaf Waaqayyo akka nu moosisu waan irratti mo'uu qabnu irratti Waaqayyo akka nu moosisu mataa keenya Gooftaa fuulduratti kadhannaa. Ati jabaa, ati guddaa, ati danda'a, ati hundumaa kan dandeessu qulqulluu abbaa keenya gargaaraa danda'a jabaa yaa Waaqa kan hin duune kan hin dulloomne barri kee dhuma kan hin qabne abbaa keenya galanni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa abbaa keenya ati nagaa keenya, ati boqonnaa keenya, ati haara galfii keenya, ati tiksee keenya, ati hirkoo keenya maqaa Gooftaa Yesuusiin lannisiif haa ta'u. Kanaaf guddisnee si jajannaa, guddisnee maqaa kee waamnaa, guddisnee yaa Waaqayyo Gooftaa galata siin jennaa, galanni siif haa ta'u. Ammas akkuma kaleessaa, har'as akkuma yaa Waaqayyo Gooftaa guyyoota darbanii hafuura keetiin ayyaana keetiin ati nu wajjiniin ta'i. Waan gadi jechuu qabu gadi nuu qabi, waan irratti mo'uu qabnu irratti nu moosisi, waan yaa Waaqayyo Gooftaa injifachuu qabnu irratti nu injifachiisi. Dhaloota injifatoo nu taasisi, dhaloota mo'uu nu taasisi, dhaloota mo'ichaan galu ati nu taasisi maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoon guddisnee hin galateeffannaa. Akkuma isinii dubbisee mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:7 kaaseen isa jiruun isinii dubbise jechuudha. 7 isa jiru. Kanaaf har'a mo'uu mata duree jedhu walii wajjiniin ilaalla. Mo'uu inni jedhu kuni kaayyoon kutaa kana maa inni yoo jenne kutaan kun maa inni kaayyoon isaa yoo jenne namoonni Waaqayyoo hafuura qulqulluu dhagaan namoonni Waaqayyoo hafuura qulqulluu dhagaan mo'anii isa Waaqayyoo abdachiise argachuu akka danda'an ibsaa jechuudha. Namoonni Waaqayyoo, ijoolleen Waaqayyoo, sabni Waaqayyoo hafuura qulqulluu warri dhaga'ani, warri hafuura qulqulluuf tole jedhan, warri hafuura qulqulluu fudhatanii isa hafuurri qulqulluun isaan abdachiise argachuu akka danda'anii kutaan kun nu barsiisaa jechuudha. Lakkoofsi kun nu barsiisaa jechuudha. Lakkoofsa kanarraa kana barannaa jechuudha. Ani immoo kaayyoon lallaba kootii amantoonni cubbuu biyya lafaa seexana yoo mo'atan eebba isaa argachuu akka danda'an, eebba Waaqayyoo argachuu akka danda'ani isa kana lallabuufanii jechuudha. Isa kana isiniif lallabuufan gidduu keessanitti argame amantoonni, ijoolleen Waaqayyoo, sabni Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa seexana foon wantoota mo'atamuu qabu hundumaa yoo mo'atanii harka Waaqayyoo keessaa eebbanni kaa'ee eebba Waaqayyo isaaniif eebba Waaqayyoo kana argachuu akka danda'ani isa kanan isiniif lallabuufanii jechuudha. Isa kanan isinii lallabuufanii jechuudha. Kanaaf bara duriitti jedhanii bara duriitti namoonni yeroo karaa deemanii keessummaa yeroo karaa deemanii akka ammaa kana hoteela qabatanii konkolaataadhaan xiyyaaraan deemuun hin jiru. Namoonni biyya tokkotti yeroo imalanii lafumarra deemu jechuudha. Lafuma miillaan deemaniitu bakkumatti dhi'ee bulaa biyya barbaadan sana yookaan immoo bakka barbaadan sana ga'uu jedhama. Kanaaf guyyaa tokko namicha tokkotu mana namaa buluu dhaqee warra manaa innaan na bulchaa innaan ishi bulaa rakkoon qabu manni kan Waaqaati jedhanii gaafa isaan bulchanii bulchuudhaaf gaafa isaan ol galchan akka carraa ta'e gaafa sana irbaanni isaanii hin qophoofne jechuudha. Irbaanni isaanii marqaa ture. Irbaanni isaanii marqaa waan ta'eef keessummaa kanaaf maal jennee marqaa kennina jedhaniitu bara durii immoo namoonni akkuma wanni kanatti calluma jedhanii wal keessa jiraatu, wal makanii jiraatu. Manni isaan keessa jiranii manyitaa, saaloonii, kutaa ciisichaa waan jedhamu kanan qabu akkuma qorraa fi bokkaarraa dhoowwutti ijaarratanii keessa jiraatu waan ta'eef utuu isaan akkasittiin jiranii gaanii galgala iddooma tokko rafu akkamma kana algaan kan abbaa manaa haadha manaa kan ijoollee keessummaa wanti jedhus hin jiru jechuudha. Namni hundumtuu bakka tokko rafaa
bakka tokko rafuu dhaqanii rarrafanii erga rafanii booda keessummaan kun rafuu sobee ciisa malee hin rafne jechuudha. Abbaan manaa immoo hojiirra waan ooleefi dadhabee rafeeraa jechuudha. Dadhabee rafeera waan ta'eefi dadhabee waan rafee jiruufi michi inni keessummaan kun suuta jedhee bakka abbaa manaatti darbeetu kanaaf haati manaa dukkana keessaa akka ammaa kana ibsaanis hin jiru wanti hin jiru waan ta'eefi dukkana keessa suuta jettee dacha kaastee marqaa kennitee fi nyaatee quufee inni bakka isaatti deebi'e. Erga inni bakka isaatti deebi'ee booda yeroo isheen harka ishee dhiqattee hundumaa qodaa kaastee abbaa manaa ishee bira ciisuudhaaf yeroo isheen nattu harki isheen jijiidhaan gaafatti bubuu ishii maa inni natti bubuu maa inni kun maa inni harki kee jiidhaadha ennaani cal jedhi samma nyaatteedha ennaan maalan nyaadheen yooman riba keessaa ka'ee yooman nyaadhe maalan nyaadhee namicha achi ka'ee lola kaasee haadha manaatiin gaafa wal lolan gaafatti himtu akka keessummaan gowwomsee nyaate gaafa barani booda abbaan manaa fi keessummaan wal lolanii jechuudha. Wallaansoo wal qabatanii yeroo jedhani keessummaan kun quufeera waan ta'eef abbaa manaa gaafa kuffisu haati manaa abbaa manaa koon kuftaa maal taateen kuftaa jennaan hojii keetti dhaabataan bulaaree jedheedhaan kanaafi maa inni wallaansoo kan namaan qabu baay'eedha. Inni baay'ee wanti baay'een wallaansoo namaan qaba wanti baay'een nama kuffisuu barbaada wanti baay'een jireenya namaa keessatti wallaansoo namaan qaba waan ta'eef akkan mo'achuu akka dandeenyuuf sirriitti sagalee waaqayyoo nyaachuu sirriitti kadhachuu sirriitti gara waaqayyootti dhiyaachuu sirriitti waaqayyo wajjiniin waliigaluu nu barsiisa jechuudha kutaan kuni. Kanaaf barreessaan macaafaa mul'ataa kun Yohaannis ilma Zabdiyoos akka ta'edha kan inni himamu. Barreessaan kun Yohaannis ilma Zabdiyoos akka ta'e beektonni macaafa qulqulluu hindu jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin booda bara 96 naannoo sana akka barreeffamedha kan inni himamu. Kitaabichi bakka gurguddaa lamatti qoodama. Boqonnaa tokkooti amma boqonnaa sadiitti kan jiru ergaa waldoota naannoo Eeshiyaa jedhamaniif kan barreeffamedha. Ergaa waldoota Eeshiyaa naannoo Eeshiyaa jedhamaniif kan barreeffamedha jechuudha. Iddoon amma isinii dubbise waldaa Efesooniif kan inni barreeffame. Waldoonni naannoo Eeshiyaa turan kun naannoo tokko waldoota 7tu ture jechuudha. Waldoota kana hunduma isaaniitii fi hafuurri qulqulluun karaa Yohaannis ergaa fi ture hin dubbifne. Kanaaf inni boqonnaa 4 kaasee amma boqonnaa dhumaa jiru immoo waan gara fuulduraatti ta'u mul'ata gara fuulduraatti ta'u kakuu gara fuulduraatti ta'u akka ta'e inni himama jechuudha macaafni kuni. Kanaaf baay'ee kitaaba dubbifamuu qabu kitaaba baay'ee ajaa'ibaa namoonni dubbisuu sodaatu qo'achuu sodaatu garuu seera isaa akkaataatti dubbisan akkaataatti qo'atan yoo beekne kitaaba baay'ee namaa galuu danda'u kitaaba baay'ee jireenya hafuura namaa jijjiirudha. Kanaaf waldoonni kun keessattuu waa'ee waldoota torbanii kana yeroon dubbadhu waldoonni torbanii kun baay'een isaanii waldaan amma jaarraa 19ffaatti ammayyuu waldi muuziyeemiidhaaf hin du'atama jedhama jechuudha. Namoonni deemanii hin du'atu akka muuziyeemii yeroo ammaa kana persentaalmaadhaan himaan dhaalamte. Waldoonni kun baay'een isaanii badaniiru jechuudha. Warri kaanii lafa onaadhaan liqimfamanii barahaan isaan liqimsee badaniiru. Warri kaan galaanaan liqimfamanii badaniiru jechuudha. Baay'een isaanii hin jiranii sagalee waaqayyo isaaniitii ergaa waaqayyo isaanii mo'aayii jedhe yeroonni isaanii mo'uu dadhabuu isaaniirraan kan ka'e maal ta'anii jechuudha. Akka isaanii mo'aman akka isaan badan seenaan hin dubbataa jechuudha. Baduun waa oolu hin badu yoo jenne mo'achuu qabnaa jechuudha. Maal eenyummoona inni jedhu kuni akka macaafni qulqulluun keenya nutti himutti eenyummoonaa yoo jenne inni calqabaa kan nuti moonu biyya lafaati. Biyya lafaa moonaa jechuudha. Maal ammoo yaa waaqayyo warri jettanii yoo jiraattanii yaa waaqayyo gooftaarra ammoo maal ammoo waan ammoo hin qabu warri jettanii yoo jiraattan ergaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsi dubbataa ergaa Yohaannis dubbataa jechuudha. Sababii namni mucaa waaqayyoo ta'e hundinuu biyya lafaa mo'uuf ulfaatoo ittiin ta'anii ittiin biyya lafaa mo'amu immoo humni ittiin biyyi lafaa mo'amu immoo amantii keenyaa jedha. Sababii nuti biyya lafaa biyya lafaa mo'uu akka qabnu kutaan kun nutti himaa jechuudha. Namni Yesuus Kiristoositti amane
biyya lafaa mo'uu akka qabu barsiisaa. Amantiidhaan biyya lafaa kan inni ittiin mo'amu amantiidhaan waan ta'eef maal goona biyya lafaa moonaa jechuudha. Inni lammaffaan maal moonaa? Cubbuu moonaa jechuudha. Inni lammaffaan maal moonaa? Cubbuu moonaa jechuudha. Cubbuu moonaa cubbuudha kan nuti moonu. Cubbuu moonaa akkas jedha seera uumamaa boqonnaa 4:7 maqaa gooftaa keenyaa Yesuus dubbisaa. Seera uumamaa boqonnaa 4:7 sagaleen gooftaa keenyaa akka dubbataa isa kana mo'uu akka nu sagaleen waaqayyoo akka nu moosisu lakkoofsi 7 akkas maqaa Yesuusiin. Wanta gaarii utuu hojjete ol jetta turte miti ree? Wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e kun balbala kee duraa eeggataa si argachuus hin kajeelaa. Ati garuu isa irratti aboo godhadhu jedha. Aboo godhadhu isa irratti jechuun mo'ii jechuudha. Qaayiliin jedha waaqayyotu qaayilitti dubbata. Yaa qaayil, cubbuunii balbala kee dura dhaabatee si eeggachaa jira. Si argachuufis hin kajeelaa. Ati garuu isarratti mo'ii. Ati garuu isarratti aboo argadhu jedheetu dubbataa jechuudha. Kanaaf maalirratti moonanni jedhu inni lammaffaani cubbuurratti moonaa jechuudha. Cubbuurratti mo'uu dandeenya jechuudha. Cubbuurratti moona. Maqaan gooftaa keenyaa Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf cubbuurratti mo'uu akka dandeenyuuf immoo sagalee waaqayyoo, humna waaqayyoo, ayyaana waaqayyoo jechuun nurraa hin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf irratti moonaa. Inni sadaffaan seexana irratti moonaa jechuudha. Seexana irratti mo'uu akka dandeenyu macaafni qulqulluun keenyan dubbata. Inni bal'aadha waan ta'eef Efesoon boqonnaa 6:10 irraa kaastanii ergaa Phaawulos warra Efesooniif barreesse boqonnaa 6:10 irraa kaastanii hanga dhumaatti yoo dubbifattanii isinitti himaa jechuudha. Boqonnaa 6:6 irraayyuu yoo calqabdan waan bal'aa baay'ee dubbata waan ta'eef mi'a lolaa isa kan waaqayyoo hidhadhaa jedhee dubbata. Isaan diina keessan seexana mo'uu dandeessu jedhee dubbata jechuudha. Kutaa sana keessatti seexanni mo'amuu akka qabu, seexana mo'uu akka qabnu, seexanni mo'amuu akka qabu sagaleen waaqayyoo waan nuti. Kanaaf nutis seexana irratti mo'uudha jechuudha. Seexana irratti mo'uu qabna jechuudha. Seexana irratti mo'uu qabna. Namoonni seexanan sodaatu. Akka namni biraa isaaniif mo'uu barbaadu malee ofii irratti hin mo'ani. Seexanni kan mo'amedha durumayyuu. Seexanni kan mo'amedha. Aboon kan irratti nuu kennamedha waan ta'eef deebi'ee waan nurratti mo'u waan of fakkeessuufi kanaaf nuti immoo irratti moonee jiraachuun, irratti moonee deebi'uu danda'uutu nurraa eegamaa jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya warroota kanarratti yoo nuti amannee, yoo nuti irratti aboo argachuu barbaanne Yesuus irratti nu moosisa. Yesuus waan irratti nu moosisuufi sababa kanaaf nutis maal goona jechuudha? Irratti moonaa jechuudha. Inni kan biraan yoo moone maaltu nuuf ta'a? Maa inni bu'aansaa? Yoo mo'uu baanne maa inni? Yoo moone moo maa inni kan jedhu ni jira. Anamma garuu yeroo keenya wajjin deemuudhaaf warra mo'anan lallaba jechuudha. Warra mo'aman miti hin ta'ini. Warra mo'anan lallaba waan ta'eef warra mo'an kanaaf immoo maaltu ta'a isa jedhu hin dubbata jechuudha. Iddoo amma isinii dubbise mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:7 irratti akkas jedhee dubbata. Muka jireenyaa isa ija isaa nyaatan kennamaafi jedha. Gaafa mootummaa waaqayyoo keessa galan warri mo'an kuni gaafa Yesuus Kiristoosii wajjin mootummaa waaqayyoo keessa galanii maaltu isaanii ta'a yoo jenne muka jireenyaa isa ija isaa nyaatantu isaaniif ta'a. Namoota kanaaf maaltu ta'a yoo jenne muka jireenyaa isa ija isaa nyaatan irraa nyaachuutu isaaniif ta'a. Eessatti? Mootummaa waaqaa keessatti. Achumatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa Yohaannisitti dubbatu warra mo'an kanaaf muka jireenyaa isa ija isaa nyaatanii jiraatantu jannata keessaa isaaniif kennamaa jedhee dubbataa jechuudha. Inni lammaffaan du'a isa lammaffaan hin miidhaman. Du'a isa lammaffaan maal hin ta'ani? Du'a isa lammaffaadhaan hin miidhaman. Warri mo'an kun du'a lammaffaan hin miidhaman. Duuni lama akka jiru hin beektu gaa baay'een keessan barattaniittus barsiiftaniittus waan ta'eef waa'ee du'a lammaffaa kana keessa galee baay'ee isaan haasa'u. Garuu mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:11 nan dubbisaa maqaa gooftaa keenya Kiristoosiin isiniifan dubbisaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:11 akkas jedha.
Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun waldoota kiristiyaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Inni mo'u du'a isa lammaffaadhaan miidhamuu jedha. Inni mo'u kun du'a isa lammaffaadhaan maaliin ta'u? Hin miidhamu. Duuti lammaffaan kun isarratti maaliin qabu? Aboon qabu. Duuti lammaffaan kun isarratti maaliin qabu? Aangoon qabu. Duuti lammaffaan narratti aangoon qabu warri jettan warra biyya lafaa mootan, warra seexana mootan, warra hojii foonii mootan, warra biyya lafaa mootan waan ta'eef warri mo'an kanaafi maaltu ta'a jenne duuni lammaffaan isaan irratti aboon qabu. Duuni lammaffaa warra kam irratti aboo qaba? Warra cubbuudhaan mo'aman, warra foon isaaniitiin mo'aman, warra biyya lafaatiin mo'aman, warra cubbuudhaan mo'aman, warra seexanaan mo'aman irratti duuni lammaffaan aboo qaba malee warra isa kana mo'atan irratti aboon qabu jechuudha. Yesuus maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni sadaffaan warra mo'u kanaaf maaltu ta'a yoo jenne inni sadaffaan kennaa harka Yesuus irraa kennaa fudhatu. Harka Yesuus irraa kennaa fudhatta. Harka Yesuus irraa kennaatu sii ta'a jechuudha. Harka Yesuus irraa kennaatu sii ta'a. Harka Yesuus irraa kennaa fudhattaa jechuudha. Harka Yesuus irraa kennaa fudhattaa jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:17 akkas jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:17 akkas jedha. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin nan dubbisa. Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun waldoota kiristiyaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa mo'uuf mannaa dhokataa sana keessaa nan kennaaf. Dhagaa calaqqisaa maqaa haaraan irratti caafame tokko nan kennaaf. Maqichas isa fudhatu sana irraa kanaafi namni tokko illee hin beeku kan jedhudha jedha. Baay'ee ajaa'ibaadha. Iddoo kanatti immoo baay'ee bal'isaa dhufee maal jedha? Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun waldoota kiristiyaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa mo'uuf isa maal ta'uuf? Isa mo'uuf mannaa dhokataa sana keessaa nan kennaaf. Dhagaa calaqqisaa maqaa haaraan irratti caafame tokkos nan kennaaf. Maqicha isa fudhatu sana malees waan dhagicha irratti barreeffame namni tokkollee hin beeku jedhee dubbata. Haleluuyaa. Kanaaf guddisnee Waaqayyoon in jajanna, guddisnee Waaqayyoon in galateeffanna. Kanaaf harka Yesuus keessaa kennaa fudhatu jechuudha. Warri hafuura qulqulluu dhaga'anii mo'an, warri hafuura qulqulluu dhaga'anii mo'an, warri biyya lafaa mo'an, warri seexana mo'an, warri cubbuu mo'an, warri foon isaanii mo'an. Haleluuyaa. Isaan kun harka Yesuus keessaa gaaf tokko waan fudhatan qabu jechuudha. Waan Yesuus harkaa fudhatan qabu jechuudha. Yesuus waan isaaniif kennu qabaa jechuudha. Harka Yesuus irraa waan fudhatan qabu jechuudha. Inni arfaffaan immoo akkas jedha, saba baay'ee irratti aboo argataa jedha. Isa mo'u kanaaf Waaqayyo maal godha yoo jenne saba baay'ee irratti aboo kennaaf. Aboo argataa jechuudha. Saba baay'ee irratti aboo argataa. Waaqayyo saba baay'ee irratti aboo kennaafi jechuudha. Waaqayyo saba baay'ee irratti aboo kennaafi saba baay'ee irratti aboo argataa jechuudha. Kanaaf nan dubbisaa akkas jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:26 achumarraan fudhadhe isa kanas. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:26 nama mo'uuf isa hojii koo amma dhumaatti eeggatee hojjetuufis saba hin amanne baay'ee irratti aboonan kennaafidha. Baay'ee sagalee namatti toludha jechuudha. Baay'ee sagalee nama ajaa'ibu. Baay'ee mo'uu ni jedhu kuni akka salphaattis hin mo'anii, warri mo'an immoo waan salphaa nama salphaas hin ta'anii jechuudha. Akka salphaattis hin mo'anii mo'anis immoo waan salphaa irra hin ga'anii jechuudha. Kanaaf akkas jedha. Nama mo'uuf isa hojii koo amma dhumaatti hojjetuufis saba hin amanne baay'ee irratti aboonan kennaafi. Isa mo'u sanaaf maal nan kennaaf? Aboonan kennaaf. Saba hin amanne irrattan aboo kennaafi jedhe Waaqayyo. Haleluuyaa. Kanaaf mo'uu qabda jechuudha. Mo'uu qabnaa jechuudha. Mo'uu qabdu jechuudha. Waaqayyo warra mo'aniif waan godhu waan qabuuf. Waaqayyo warra mo'aniif waan hojjetu waan qabuuf mo'uu qabnaa jechuudha. Mo'uutu nurraa eegama jechuudha. Kanaaf mo'uun narraa eegama jedhaatii amanaa. Mo'uutu nurraa eegama jedhaatii amanaa. Namoosisi jedhaanii maqaan gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waan baay'ee mo'uu dadhabdanii ammarraatti mo'amtanii warri jiraattan. Wanti baay'een ammarraattis immoo warri jiru misraachoo hafuurri qulqulluunis immoo siisa.
Afurri qulqulluun mo'icha isinii kenna. Afurri qulqulluun isin gargaara. Walii waliin kadhanna Waaqayyoon. Ati inni hin duune inni hin dulloomne abbaa keenyaa ganama kana immoo sa'aatii kana yaa Waaqayyo gooftaa ala ajaa'ibsiisaan ala dinqisiisaan dhufe. Kallattii nutti argisiifte gooftaa mo'uu akka qabnu nutti dubbattee ulgalanni maqaa keef haa ta'u. Eebbifami galatoomi siin jenna. Nu moosistaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Ilaa warra cubbuun irratti mo'eef siin kadhadha. Ilaa warra duuti irratti mo'eef siin kadhadha. Ilaa warra seexan irratti mo'eef siin kadhadha. Ilaa warra foon isaanii irratti mo'eef siin kadhadha. Ilaa Waaqayyo warra biyyi lafaa irratti mo'eef siin kadhadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ati jilbatti mo'an kenniif. Ati hafuuratti mo'an. Ati inni hin duune inni hin dulloomne abbaa keenyaa ganama kana immoo sa'aatii kana yaa Waaqayyo gooftaa ala ajaa'ibsiisaan ala dinqisiisaan dhuftee nutti dubbattee nu barsiiftee kallattii nutti argisiifte gooftaa mo'uu akka qabnu nutti dubbattee ulfinni galanni maqaa keef haa ta'u. Eebbifami galatoomi siin jenna. Nu moosistaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Ilaa warra cubbuun irratti mo'eef siin kadhadha. Ilaa warra duuti irratti mo'eef siin kadhadha. Ilaa warra seexan irratti mo'eef siin kadhadha. Ilaa warra foon isaanii irratti mo'eef siin kadhadha. Ilaa Waaqayyo warra biyyi lafaa irratti mo'eef siin kadhadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ati jilbatti mo'an kenniif. Ati hafuuratti mo'an kenniif. Ati yaa Waaqayyo gooftaa waan nama moosisu. Waan yaa Waaqayyo gooftaa mo'icha namaa kennu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin ati kenniif. Harka abbummaa keetiin sibiraa yaa Waaqayyo gooftaa haa argatan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa argatan. Yaa Waaqayyo gooftaa sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri nama moosisu, ayyaanni nama moosisu, yaa Waaqayyo gooftaa kadhatanii kan nama moosisu, tajaajilanii kan nama moosisu, hojjetanii kan nama moosisu. Hafuurri mo'ichaa sibiraa isaaniif haa kennamu. Hafuurri mo'ichaa sibiraa isaaniif haa kennamu. Mo'aa maqaa Waaqayyo abbaatiin, mo'aa maqaa Waaqayyo ilmaatiin, mo'aa maqaa Waaqayyo hafuura qulqulluutiin mo'ichi isiniif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin mo'ichi isiniif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin mo'ichi isiniif haa ta'u. Mo'icha ofirratti labsi. Amma irraatti mo'ameera. Amma irraatti mo'ameen jiraadha yoo jette maqaa gooftaa Yesuusiin sa'aatii kanaa kaasii mo'icha akkasii ta'u labseera. Mo'i maqaa Waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin. Mo'ichi siif haa ta'u. Ija keessa irraa maqaa Yesuusiin eebba haaraa akka argitu, ulfina haaraa akka argitu, samii haaraa akka argitu, waan namaa akka argitu, dukkanni ija keessa ta'e abbanamu sirraa, abbanamu. Maggaarrajaan kun abbanamu maqaa Yesuus. Maggaarrajaa ija keessa ta'e, maggaarrajaa eebba keessa ta'e, maggaarrajaa gaa'ila keessa ta'e, dhiiga Yesuus tarsaasee dha Yesuus. Hatarsa'u. Abbanamu kun abbanamu maqaa Yesuus. Abbanamu waan gaarii irratti abbanamu. Faarfannaa haaraa akka argitu, bageetaa ulfina haaraa akka argitu, eebba haaraa akka argitu, iji hafuura kee abbanamu. Beyyeesuusin abbanamu. Iji keessan waan gaariidhaan abbanamu maqaa Yesuus. ይሁን በጌታ በኢየሱስ ታየራ መቃዘን ታየራ ጅሬኛ ከደነደ ታየራ በጌታ በኢየሱስ yes wow namoonni akka bishaan gabatee keessa olii gadee raafamtan akka dhaabbatan humnatti dhaabbachuu dandeessan isiniif kadhadha bageetaa bayyus namoonni olii gadee raafamtan riigaa labagaando bageetaa bayyus akka dhaabbatu amantiidhaan akka dhaabbatu rookoon paara labagaando bayyus humnatti dhaabbachuu dandeessu humnatti dhaabbachuu dandeessu humni hafuura qulqulluu sitta boomera marabo rabos rekapora labagan humnatti dhaabbachuu dandeessan amantiitti dhaabbachuu dandeessan ayyaana waaqayyoo sanama dhagaa nama godhu laphee keetti abboome jireenya keetti abboome dhiiga Yesuusiin mo'achuu malee mo'amuu akka dandeenye maalala dhaabbachuu malee kufuu akka dandeenye bageetaa bayu fiiguu malee dadhabuu akka dandeenye humna jireenya kee jabeessu humna mana kee ijaaru dhiiga Yesuusiin hafuura waaqayyoo isin irratti abboomeera hafuura waaqayyoo isin irratti waameera ayyaana waaqayyoo isin irratti waameera maqaa Yesuus isin irratti haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin waaw raabaa daalaa bagaan taakaa paara labagaan
maqaa Yesuusin waca addunyaa keessa kan olii gadee fiigdan bageetaa Yesuus Kiristoos jallaa ormaa keessaa sin baasa riigaa labagaan dhufu namoota waan waaqayyo isiniin eeyyamnetti fiigdan leela bagaan taa kaapoora labagaan namoota lapheen keessan oddoo sagal dhaabbatu dhiiga Yesuus qalbiin keessan gara yaada Kiristoos dhaqabeedu qalbii keessan biyya lafaa keessa fate yaada keessan biyya lafaa keessa fate sababa yaagadu markaba Kiristoos keessatti sababa yaagadu yaada Kiristoos keessatti lapheen keessan tuqamu maqaa Yesuus Kiristoos waldaa kudhan keessa kan seentan iddoo kudhan kan dhaabbatan olii gadee qilleensa kan fiigaa jirtan lapheen keessan tasgabbii kan hin qabne dubbii waaqayyoo hubachuu kan hin dandeenye sammuun keessan dubbii waaqayyootti cufaa kan ta'e lapheen keessan hafuura qulqulluutti cufaa kan ta'e ammaa kaasee lapheen kee habanamu maqaa habanamu lapheen kee dubbii waaqayyoo habanamu lapheen kee sammuun kee dubbii waaqayyoof maqaa Yesuus hin lallabama malee dhaga'uu hin dandeessu namoota akkasitti lollamtantu jira wangeela nan dubbisa jettu dubbisuu hin dandeessan nan kadhadheettu kadhachuu hin dandeessan garuu maqaan keessan waldaa hundumaa keessa jira dhugaa waaqa kooti waaqa onatti mul'isaadha naala baadiyaa maqaayi akka carracha bishaan gidduu keessi isaa bishaan seenuu hin danda'u carrachi waa biqilchuu hin danda'u akka kana lapheen keessa cufaa sammuun keessa cufaa gada qilleensa kan olii gadee fiigdan as keessa jirtu raabaabaabaaboo akka nama 15 kan taatan as keessa waaqayyo irraa kaasee humna laphee kee basku sitti abbooma dhiiga Yesuus Kiristoos raamaamaamaa seexanni maqaa keessan qabatee olii gadee kan fiigu jira naagaadhaana በኢየሱስ ስም ሲናቦም አፉራ ለጴኬ ድንጂ አፉራ ሰሙኬ ሀበረሙ ሰሙኩን ዱቢኬ አበረሙ ለጴኩን አፉራ ኬ አማ ቦጂ አፉራ ቁልቁ ቦጂ ወሬነ ለዳበታን ቦጂ አፉራ ቁልቁ ቦጂ ዲባማ መጣየሱ ዲባማ በኢየሱስ ዲባማ መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴንኬሰን አፉራ ክርስቶስን አቦጂ አሙ መጣ ኢየሱስ አቦጂ አሙ አፉራ ዋቀዮት ቦጂ አማ አፉራ ዋቀዮት ቦጂ አማ አፉራ ዋቀዮት ራባቦ ሳንዳራ ናባጋን namoota akka nama uffata geeddaratu argaa jira akka kaleessa obbeektutu kana booda obbeekuu hin dandeessu waaqayyo si geeddareera akka nama wayyaa qajeelatu namoota jireenyi isaanii geeddaramu argaa jira shaakaa poora labagaan maqaa gadhee qabatanii qomoo keessa gidduudhaa kan baatan maqaa gadhee qabatanii oddoo kanas taa'aa kan jirtan har'aa kaasee waaqayyo seenaa keessa sana jijjiireera waaqayyo jijjiiramtanitu kana booda nama macaafa dubbatu taatu nama humnaan kadhatu taatu nama jireenyi isaa geeddarame taatu hafuurri waaqayyo inni nama geeddaru isinirra buufateera akkana jedhaa jarreen kun ofirratti dubbadhaa ergaa wangoota kan jettan hafuurri waaqayyo inni nama geeddaru narra buufateera jedha jedhi wanta ofirratti dubbattetu sin haala hafuurri waaqayyo inni nama geeddaru narra buufateera dhiiga Yesuusin sirratti ta'eera ba Yesuus Kiristoos sheekaa paaraa laboosaa kribaaniya irra na lopaa booboo sholobaaniya da namoota akkasiin argaa wanta gaaffii harka isaanirra kan jiru bifa barreeffamaatiin qabatanii waa'ee gaa'ila isaaniitiif namoota waaqayyoon gaafatan waa'ee hojii isaaniif waa'ee gaa'ila isaanii waa'ee maatii isaanii namoota gaaffii qaban argina waaqayyo eeyyama keetii kuni namoota jedhan bifa kanaan kan gaafattantu jira as keessa eeyyama keetii kuni yoo yaada kee ta'e haa ta'u jettanii yaada waaqayyootti beellamtanii kan jirtan as keessa jirtu raabaagaa labaga yaada waaqayyootti beellamtanii yoo fedha kee ta'e haa ta'u ani fedha kee nala tarkaanfachuu hin barbaadu ani fedha kee raagaan ta'a ani fedha kee malee deemuu hin barbaadu immoonti koo sitti kenneera yoo fedha kee ta'e haa ta'u namoota jedhanii waa'ee isaanii fedha waaqayyoo irratti gatan akka jiranii hafuurri qulqulluun as keessaa natti mul'isa dhugaadhaan waan an arguun dubbachaa jira obboloota ko namoonni baay'een dhuga baatee akka dhiyeessitan nan amana leekaa paaraa labagaan namoota akkasii kana reegaa baadaa suuta suutaan akka nama daa'imaa miilli ishii lafa hin qabanne daa'ima deemuudhaaf sirriitti hin jabaanne kana abbaa harka qabee akkanatti akka nama deemsa shaaqalchiisutti akka kanatti arga namoota kana waaqayyo gooftaan dhimmoonni kee kan raawwatamudha dhimmoonni kees fuula kootti fudhatama kan qabudha ani garuu suuta jedheen si bilchaasaa deema siin jedha waaqayyo suuta jedhee raaga akka nama daa'ima harka qabee deemutti akka si qabee suutaan si tarkaanfachiisu suutaan si dhaalchisaa deema hafuurri qulqulluunatti mul'isa wantichi kan ta'udha wantichis fuula kootti kan fudhatama qabudha
Ani garuu suuta jedhee si bilcheessaa miidhaskaan deema. Ulfinni koo irratti mul'ateera na galateeffadhu siin jedha Waaqayyo. Gaaffii keessan irratti na galateeffadhaa siin jedha. Namoonni akkasitti gaaffii amma Hafuurri Qulqulluun siin irratti dubbate kun ergaa koote kan jettan kun gaaffii keessan irratti na galateeffadhaa jedha Waaqayyo. Galateeffadhaa Waaqayyoon. Waaqayyo akkanadha fuula kootti duratti fudhatama kan qabudha. Haalelooyaa. Gaaffiin kee kan raawwatamuudhas. Ani garuu suuta jedheen si bilcheessaa deema siin jedha Waaqayyo. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin jireenya keessan irratti haa ta'u. Gaaffii keessan irratti Waaqayyoon galateeffadhaa. Daqiiqa